Hayyee hundi keessan akkam jirtu? Ani barsiisaa Gosaadha. Viidiyoon koo warraa tooftaa qonnaa saayinsawaa akka waliigalaatti kan ilaalu ta'a. Har'a tooftaa qonnaa saayinsawaa yommuu dubbannu barattoonni keenya tokkoffaa si'aayinaan akka baratan, lammaffaa waan baratan sirriitti akka hubatan, sadaffaa qormaata isaaniitti sirriitti akka milkaa'an, arfaffaa akka waliigalaatti hubannoo namni tokko jireenya isaa keessatti argachuu qabu akka argataniif kan isaan gargaaru waan ta'eef sirriitti miidhagasaadha. Tooftaan kun saayinsiidha. Saayinsiidha gaafa jennu akka waliigalaatti qabatamaa qorannoon mirkanaa'edha. Kanaaf tooftaa qonnaa saayinsawaa jechuun kan barbaachiseef akka waliigalaatti qorannoo saayinsawaatti mirkanaa'e waan lafa ta'e waan ta'eef baay'ee si fayyadaa hordofa. Barnoota amma isiniif kennaa jiru kana waggaa 10 olii fudhatti qophaa'eera. Kitaabota mata duree kanaan wal qabatan baay'ee dubbiseera. Barsiisota yuunivarsiitii dabalatee ogeeyyii baay'een akka dubbisaniif carraa kenneefii jira. Yoo xiqqaate namni 10 ol gulaaleera. Dhumarratti Inistituutiin Qorannoo fi Qo'annoo Oromiyaa ogeeyyii isaaniitiin akka laalchisan goonee hedduuf ilaalamee beekamtii kennameefii jira. Kanaafuu tooftaan qo'annaa saayinsawaa qorannoo saayinsiitiin tooftaa mirkanaa'e waan ta'eef barattoonni keenya yommuu waan kana dhaggeeffatanii hojiirra oolchan baay'ee isaaf fayyaduu danda'a waan ta'eef please dhaggeeffadhaa, waliif qoodaa, hojiirra oolchaa. Egaa qabxiileen as keessatti ka'uu qaban gurguddaan baay'eedha. Isaan keessa tokko barataan tokko kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoon maalidha? Namni kaayyoo hin qabne lafa kanarra jiraachuu danda'a garuu bu'aa buusuu hin danda'u. Namni kaayyoo hin qabne maal gochuu qabuu fi maal gochuu qabne adda baasee beekuu hin danda'u. Kanaafuu akka waliigalaatti as keessa kan jiru barataan tokko kaayyoo isaa beeku. Lammaffaa barattoonni karoora qabaachuu qabu. Barataan karoora hin qabu jechuun yoom akka dubbisu, yoom akka qormaata hojjetu, yoom akka boqotu, yoom akka bashannanu, yoom akka maatiif ergamu, yoom akka mana barumsaa deemu, yoom akka rafu, yoom akka adda baasee hin beeku jechuudha. Kanaaf karoorri barataadhaaf baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa barataan galma qabaachuu qaba. Galma kaa'achuu qaba. Galma gosa baay'eetu jira. Achi keessa galmi barataa tokkodha. Galmi barataa barnoota. Barataan tokko barnoota wal qabsiisee galma kaa'achuu qabu. Osoo jennu waa'ee galmaa beeknaa dabaafnee. Kanaaf barattoonni keenya viidiyoo kana gaafa hordoftan galmaan akka sirriitti adda baastanii jiru. Inni kan biraa yerootti fayyadamuudha. Yerootti akkamitti fayyadamu? Yeroo baay'ee namoonni yommuu dubbatan yeroo warqiidhaa jedha. Jechi kun isa dulloomadha. Yeroo warqii osoo hin taane yeroon jireenya. Kanaafuu barataan akkamitti yerootti fayyadama? Qabxiinni kan biraa anas keessatti kaasaa jiru aadaa dubbisuuti. Aadaan dubbisuu fi qo'achuu baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko aadaa dubbisuu yookaan dubbisuun aadeeffanne yoo ta'e, qo'achuun aadeeffanne yoo ta'e yeroo hundumaa qo'achuu hin danda'u. Aadaa godhachuu qabna. Barataan dubbisuu aadaa godhachuu qaba. Barataan qo'achuu aadaa godhachuu qaba. Dubbisuun qormaata osoo hin taane aadaa ta'uu qaba. Namni dubbisuu aadaa godhatu bakka mittuu milkaa'in ta'a. Kanaafuu dubbisuu fi qo'achuu aadeeffachuun dirqama ta'a. Inni qabxiin murteessan barattoonni keenya beekuu qaban. Barataan keenya hiriyyaa filachuu danda'uu qaba. Eenyu faana akka oolu, eenyu faana akka hojjetu, eenyu faana akka qo'atu, eenyu faana akka ba'uu fi eenyu faana akka galu adda baasee beekuu qaba. Namni hiriyyaa gaarii hin qabne bakka gaarii ga'uu hin danda'u. Kana beekama. Kanaafuu hiriyyaan jireenya namaa keessatti waan baay'ee murteessaadha. Namni tokko kan milkaa'u yookaan kan qofu hojii dhuunfaa isaatiin hojjetu qofa osoo hin taane dhiibbaan hiriyyaa ga'ee guddaa qaba. Qabxiin inni kan biraa murteessan tooftaa ittiin yaadannoo qabannu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoo akkamitti qabachaa turre? Kaleessa ani gaafan barachaa ture malatti yaadannoo qabu adda baaseen beekuun ture jechuudha. Har'a naa gale gosti yaadannoo ittiin qabatan 10 oltu jira. Yaadannoo akkamitti qabanna jechuun barsiisa yoo barsiisu, kitaaba yoo dubbisnu, yeroo kamiyyuu haa ta'u akkamitti yaadannoo qabachuu dandeenya. Yaadannoo nuti qabannu yeroo dubbisnu baay'ee nu gargaara yookaan baay'ee nu miidha. Kanaafuu yaadannoo qabachuu tolta gaafa ta'e gaafa dubbistu yookaan gaafa qo'attu haala salphaadhaan qabachuu dandeessaa, haala salphaan hubachuu dandeessa. Kanaafuu yaadannoo qabachuun baay'ee murteessaadha. Keessattuu immoo tooftaa itti yaadannoo qabatan beekuun waan guddaadha waan ta'eef hordofaa. Qabxiinni kan biraa amala mataa ofii beekuudha. Barattoonni gosa garaagaraatu jira. Barataan tokko dafee hubataa, tokko suuta hubataa, tokko baay'ee ture hubataa. Kanaafuu ati barataa akkamii akka taate amala kee beekuu qabda. Barataan amala ofii kan beeku yoo ta'e
yommuu qo'atu yommuu dubbisu yommuu baratu amala fi waan beekuuf haala amala isaatti mijatu wajjin maal ta'a amala ofii beekuun yookaan ramaddii ofii beekuun baay'ee murteessaadha. Inni kan biraa barattoonni keenya gareedhaan qo'achuu aadeeffachuu qabu. Gareen qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Gareen qo'achuu keessatti immoo waan isaa gale kan biraa barsiisuu, waan kan biraatiif gale immoo irraa barachuu fi yaada wal jiruun baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu barattoonni keenya garee yommuu qo'atan tokko barsaa ta'ee warri hafan immoo baratanii yoo irraa baratani malli kun barataadhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef gareen barsiisaa irraa barachuun waan baay'ee gaarii waan ta'eef mala kana fayyadamuu qabu. Inni kan biraa mala gammaatti barattoonni keenya quban qabne yookaan dhageenya yaadu tooftaa qo'annaa saayinsawaa keessatti SQR waan jedhamudha. SQR maal akka ta'e tokko suuta kan laallu ta'a. Malli kun baay'ee murteessaa barbaachisaa waan ta'eef nu hordofa. Tooftaan qo'annaa keessatti qabxii nuti ilaallu kan biraa qormaataaf akkamitti qophoofna? Barataan qormaataaf qophaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Tooftaan nuti qormaataaf itti qophoofnu akkaatuma aadaadhaan baranne san immoo malli biraa jira. Qormaataaf akkamitti qophoofna? Barataan qormaataaf qophaa'uudhaaf maal gochuu qaba? Kana as keessatti kan kaasnu ta'a. Qabxii inni nuti tooftaa qo'annaa saayinsawaa keessatti kaafnu kan biraa yoomeessa qo'annaati. Barataan yoomii fi eessatti qo'achuu qaba? Yoomii fi eessa jechuun bakka itti qo'annuu fi yeroo itti qo'annu adda baasnee qo'achuu qabna waan ta'eef kuni qabxii baay'ee murteessaadha. Kanas ilaalla. Qabxii murteessaan inni kan biraa sagantaa qo'annaati. Sagantaa qo'annaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee nama gargaara waan ta'eef barattoonni keenya sagantaa qo'annaa qabaachuu qabu. Inni qabxiin dhumaa nuti kaasnu immoo rakkoolee akka waliigalaatti kaayyoo barattootaa gufachiisan. Rakkooleen kaayyoo barattoota gufachiisan maal fa'a? Rakkoon kaayyoo barattoota gufachiisu waan guddaadha. Isaan keessaa teekinooloojiin ammayyaa rakkachuun, tooftaa qo'annaa wallaaluun, akka itti qo'atan beekuu dhabuun, sagantaa qo'annaa dhabuun, yoomeessa qo'annaa filachuu dhabuun, kan biraa kan ittiin kaanu baay'ee. Kanaafuu rakkooleen kaayyoo barataa gufachiisan maal akka ta'e as keessatti ilaalla. Egaa akka waliigalaatti ani barsiisadha. Dhala kootiif yookaan immoo saba kootiin maal gochuun qaba? Ijoollee xixiqqoo duubaa dhufanii maal gochuun qaba? Dhaamsa isin dhaamu ani wanni gochuu danda'u. Waan kaleessa keessa darbe qofa osoo hin taane waan kaleessa sun argatan keessa darbe waan kaleessa sun argatan himne haala isinitti himuu qaba. Karaa isin fayyadadhee yaade waan dubbisee irra ga'e waan ilaalee hubadhe isin dhaamuu qaba. Kun waan ani saba kootiif gochuu qabu keessaa isa tokkodha. Kanaafuu viidiyoo kana hordofaa. Sagantaa hin taane ofummoo argachuudhaaf laayik, kooment, sabiskiraayib godhaa. Galatoomaa.